Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Ajjeechaa fi gochii gara jabinaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan namoota nagaa irratti raawwatu Oromiyaa keessatti daran hammaatee itti fufee jira jechuun ABO'n ibsa baase. Mootummaan Bilxiginnaa gara laafina tokko malee dargaggoota Oromoo iddoo hedduutti ajjeesaa jiraachuun himame. Ajjeechaa fi dararaan mirga ofii falmachuu irraa duubatti nama hin deebisu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baase. Kaaba Oromiyaa Walloo Kamisee fi Harargee Lixaa Cirootti waraanni Bilxiginnaa hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Ajjeechaa fi gochii gara jabinaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin Oromiyaa keessatti namoota nagaa irratti raawwatu daran hammaatee itti fufee jira jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsa baase. Seenaa keessatti gara jabinaa fi gochi hammeenyaa uummata cunqurfamaa mirga isaaf falmatu boodatti deebisee hin beeku. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa paartii Bilxiginnaan durfamu ammas gocha gara jabinaa fi suukkanneessaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 30 bara 2023 dargaggoota maqaan isaanii Hundee Bantii, Tamasgeen Dhinaa yookaan Daangaa, Roomsaa Biiniyaamii fi Waaqtolaa Darajjee jedhaman godina Qeellam Wallaggaa, Ona Anfilloo, ganda Suudii keessaa seeraan ala qabanii hidhanii turan. Dargaggoota kanneen erga to'atanii booda gara magaalaa Dambidolloo geessanii ganda Duwwaa 2 mana elektiriikii keessatti hidhan. Achii booda humnoonni mootummaan hidhachiisee bobbaase haala suukkanneessaan reeban, nyaataa fi dhugaatiis dhorkatan. Dargaggoonni kunneen dararaan garmalee waan isaanitti hammaateef nu ajjeesaa jechuudhaan loltoota mootummaa kadhachaa turan. Kanumaan dargaggoota hidhaman kanneen keessaa gaafa fulbaana 8 bara 2023 dargaggoota Masgeen Dhinaa yookiin Daangaa jedhamu ajjeesuun isaanii gabaafame. Warri isaan waliin hidhaman biroon eessa akka jiran hin beekamu. Guyyaadhuma kana raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoo maqaan isaa Galaasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamu bakka jireenya isaa magaalaa Amboo keessaa qabanii gara bakka dhalootaa isaa aanaa Amboo ganda Galaa Waddeessaatti geessuudhaan haala suukkanneessaa fi gara jabinaan guutameen ajjeesanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa guyyaadhuma kana bakkuma eerame kanatti yeroo lammaffaaf mucaa umriin isaa waggaa 17 ta'e Incaalaa Taayyee Ajjamaa jedhamu haala gara jabinaan guutameen ajjeesanii jiru. Godina Wallagga Bahaa Ona Sibuu Siree ganda Jaarsoo Waamaa keessatti mucaa maqaan isaa Danuu Malkaamuu Gammadaa jedhamu ajjeesanii daandii irratti gatanii bineensi qaama isaa mancaasee jira. Gochi suukkanneessaan kun adeemsa seeraa tokko malee namoota meeshaa waraanaa hin hidhanne irratti raawwatame. Gochi hammeenyaa akkanaa yeroo jalqabaaf kan raawwatame miti. Bara 2021 keessa humnoonni mootummaa Itoophiyaan hidhachiisee bobbaase dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu magaalaa Dambidolloo keessatti uummata fuulduratti baasanii osoo haatii fi firoonni isaa maaloo mucaa keenya hin ajjeesinaa jedhanii boo'anii wawwaatanii haala suukkanneessaan rasaasa itti roobsanii ajjeesaniiru. Bara 2022 keessas barattoota yuunivarsiitii 6 magaalaa Naqamtee mana isaanii keessa TV daawwataa turan irratti marsanii qabuudhaan abbaa torbee jechuudhaan bifa gaddisiisaan ajjeesan. Bara 2023 keessa Ona Mana Sibuu keessatti humnoonni mootummaa hidhachiisee bobbaase dargaggootaa fi shamarran 6 erga ajjeesanii booda bu'aa guddaa hallayyaa fakkaatu keessatti bakka tokkotti awwaalan. Gochi kun hundumtuu adeemsa seeraa tokko malee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin namoota nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatamedha. Hagayya 15 bara 2023 godina Shawaa Bahaa Ona Dugdaa ganda baadiyyaa Birbirsa Guddaa Saabolee jedhamutti humni mootummaa Bilxiginnaa namoota 5 erga qabanii booda gaaffii tokko malee namoota 3 ajjeesan. Akka kanaan 1 Jaarraa Qajeelaa Bulbulaa, 2 Boonsaa Machii Abboosaa, 3 Daalee Gunjoo Tufaa, 4 Geetaachoo Gunjoo, 5 Bulloo Jimmaa Baalchaa kanneen jedhaman qabuun harka isaanii duubatti hidhanii erga dararaa ulfaataa irraan gahanii booda namoota 3 1 Boonsaa Machii, 2 Daalee Gunjoo fi 3 Geetaachoo Gunjoo kanneen jedhaman uummata fuulduratti haala nama suukkanneessuu yoo ajjeesan namoonni 2 lubbuun hafan immoo miidhaa ulfaataa miidhamuun haala baay'ee yaaddessaa keessatti argamu. Yeroo ammaa kana godina Shawaa Lixaa onoota kanneen akka Ada'aa Bargaa, Meettaa Walqixxee, Jalduu, Cobii fi Ginda biratti keessatti
tajaajilli quunnamtii addaan kutuudhaan jiraattota jeequu fi sodaachisuuf meeshaa waraanaa gurguddaa garasitti guuraa jiru. Bakkoota eeraman kanneen keessatti qonnaan bultoonni nagaa hedduun akka miidhaman gabaafamaa jira. Gochi faashistummaa namoota nagaa irratti raawwatamaa akka ture kuusaan galmee keenyaa fi ibsi ammaan dura baasaa ture ni agarsiisu. Ajjeechaa suukanneessaan akkanaa waggoota arfan darbaniif Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti raawwatamaa ture. Gochi faashistummaa suukanneessaa fi dhala namaa irra hin eegamne kan murni aangoo qabatee jiru raawwatu kun yeroo ammaa sadarkaa bakkatti deebisuun hin danda'amne irra gahee jira. Raayyaan ittisa biyyaa lammiilee biyyattii diina alaa irraa eeguu fi nageenya isaanii mirkaneessuun gahee irraa eegamu ta'ee osoo jiru itti gaafatamummaa kana dagachuudhaan uummata nagaa jeequu fi dararuu keessumaa immoo dargaggoota bu'uura dhaloota egeree ta'an dhabamsiisuu irratti fuulleffatanii jiru. Hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman lammiilee dararamaa jiranii fi nama isaaniif dirmatu dhaban kanneeniif dhaabbachuu qabu. Hawaasni idil addunyaa gocha suukanneessaa gara jabinaan guutame akkanaa ifatti balaaleffachuutu irraa eegama. Murna akkanatti gocha suukanneessaa dhala namaa irraa hin eegamne namoota nagaa irratti raawwatuuf tumsi siyaasaa fi maallaqaa gochuufiin tumaalee seeraa fi waliigaltee mirga dhala namaa idil addunyaa cabsuudha. Uummati sagaleefuu deeggarsa hin qabne abbootii irra jalatti akka dararamaniif karaa babal'isuudha. Uummanni Oromoo gocha bineensummaa fi gara jabinaa ajjeechaa fi dararama kana jalaa walaba ba'uudhaaf qabsoo isaa finiinsuu qaba jechuun fulbaana 9 bara 2023 ibsa baaseen ABO'n waamicha dhiyeesseera. Mootummaan Bilxiginnaa gara laafina tokko malee dargaggoota Oromoo iddoo hedduutti ajjeesaa jiraachuun himame. Qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo butuun aangoo kan dhuunfatee mootummaan Bilxiginnaa farra qeerroo Oromoo ta'uun ilmaan Oromoo haala suukanneessaan ajjeesaa jiraachuun himame. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti maqaa adda addaa itti maxxansuun addabaabaayii fi lafa gabaatti halkan mana hidhaadhaa baasuun ajjeesanii gatuu fi ibiddaan gubuu dabalatee gocha dhala namaa irratti hin raawwanne ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jira. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa ganda Birbirsa Guddaa jedhamutti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 3 iddoo tokkotti haala suukanneessaan rashaneera. Dargaggoonni haala suukanneessaan ajjeefaman kunneenis Boonsaa Machii Abboosaa, Daalee Gunjoo Tufaa, Geetaachoo Gunjoo Tufaa yoo ta'u, Jaarraa Qajeelaa fi Bulloo Jimaa kanneen jedhaman ammoo rasaasaan rukutamanii lubbuun hafuun isaanii barameera. Oduudhuma wal fakkaatuun Shawaa Lixaa Aanaa Jibaat ganda Moluu Faalleetti ammoo barataa Badhaasaa Toleeraa jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen himaniiru. Akka maddeen jedhanitti Badhaasaan barataa qaxalee kutaa 1 hanga kutaa 12ffaatti tokkoffaa bahaa turee fi qabxii seensa yuunivarsiitiis tuqaa olaanaa fiduun kan mooraa seene ta'uu himuun nama mul'ata jabaa qabu waraanni Bilxiginnaa karaatti hambisee jedhaniiru. Achuma Aanaa Jibaat ganda Maaruu Gombootti ammoo waraanni Bilxiginnaa dargaggoo Abbushee Taakkalaa Tulluu fi Salamoon Abarraa Guulii jedhaman manaa gadi baasuun maatii fuulduratti ajjeesaniiru. Ajjeechaa Bilxiginnaa kana kan adda godhu gara laafummaa fi miira namummaa tokko kan hin qabne gocha bineensummaa isaaniiti jechuun maddeen keenya naannichaa himaniiru. Achuma Shawaa Lixaa Aanaa Midaaqanyitti ammoo qonnaan bulaa tokko bosonatti ibiddaan gubaniiru. Qonnaan bulaan kun Caalchisaa Mulgeetaa kan jedhamu akka ta'e maddeen Gadaa Miidiyaa Neetworkiif ifoomsaniiru. Kana malees godinuma kana Aanaa Wancii ganda Diimtuu Godeetti ola deemaa waggaa 17 nama maqaan isaa Toleeraa Baqqalaa jedhamu waraanni Bilxiginnaa kun rasaasa itti roobsuun ajjeesaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaarteetti ammoo qonnaan bulaa Oromoo tokko haala suukanneessaan lafarra harkisuu fi rukutanii mammadeessuun erga gidiraa ulfaataa agarsiisanii booda shanee qabna jechuun ittiin adachaa jiraachuun himame. Qonnaan bulaan kun obbo Tasammaa Nagaasaa kan jedhaman yoo ta'u, abbaa maatii fi nama jiruu fi jireenya isaanii geggeeffatanii malee tuttuqaa siyaasaa keessaa harka hin qaban jechuun maddeen keenya himaniiru. Uummanni Oromoo bakka jiru hundaa tokkummaan ka'ee yoo hin falmanne Bilxiginnaan Oromoo Oromiyaa irraa daguugee fixuuf hidhatee waan ka'eef tokko tokko ilmaan Oromootiif yaadudha jechuun maddeen ergaa isaanii dabarfataniiru. Ajjeechaa fi dararaan mirga ofii falmachuurraa duubatti nama hin deebisu jechuun guyyaa kaleessaa qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baase. Seenaa qabsoo biyyoota garboomfamanii mirga ofii falmataa turanii keessatti ajjeechaawwan suukanneessoo hedduun raawwatamuun aarsaan qabsoof godhamu marti baafameet gudunfaa qabsootiin wanni hundi irra aanama. Sirni Abbaa Irree saboota irratti erga humnaan fe'amee eegalee impaayera Itoophiyaa keessatti lubbuun ilma namaa
kabaja isaaf malu argatee hin beeku. Itoophiyaan seerota kabaja mirga namoomaaf ba'e sadarkaa idil addunyaatti mallatteessitus kabaji mirgaa hafee mirgi lubbuun jiraachuu kan keessatti dhabame haga har'aatti Itoophiyaan ishee beekamtuudha. Keessattuu impaayera keessatti saboonni dammaqanii eenyummaa ofiif falmatan akka diinaatti waan ilaalamaniif impaayerri Itoophiyaa haga har'aatti illee lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii kuma dhibbootaan ofitti wareeggataa yoo nageesse har'allee jumlaan lubbuu ilmaan Oromoo soorataa jirti. Tibba kanas Oromiyaa bakkoota hedduutti wantoonni argamanii fi dhaga'aman waan gurraan dhaga'uuf hin tolle ija ofiin ilaaluuf nama sururudha. Murni aangoo impaayerettii irratti maqaa Oromoon mootii ta'ee bitaa jiruuf tiksitoonni sirnichaa hagayya 30 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Suudii keessaa dargaggoota 4 jechuunis Barsiisaa Hundee Bantii, Daangaa Dhinaa, Firoomsaa Biiniyaam, Waaqtoraa Darajjee kanneen jedhaman qabuun maqaa lixa Oromiyaa keessatti dargaggootatti moggaasuun ittiin ajjeesuun beekamu Abbaa Torbee jedhamuun waamamuun isin miseensota Abbaa Torbeeti ittiin jechuun gara magaalaa Dambidollootti geessanii dararaa ulfaataa ilma namaaf hin malle kanneen akka elektiriikii nama guggubuu qaama namaa cicciruu fa'aa erga irratti raawwataa turanii booda dargaggoo Daangaa Dhinaa fulbaana 8 bara 2023 bosonatti geessuun ajjeesanii gataniiru. Dargaggoo Daangaa Dhinaa ajjeefamee gatamus kanneen isa waliin qabaman namni 3 haga ammaattuu eessa akka buufaman hin baramne. Qaamonni ajjeechaa kana qindeessanis bulchaa aanaa Anfilloo, bulchaa godina Qeellam Wallaggaa, itti gaafatamaa waajjira milishaa godina Qeellam Wallaggaa, itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa, hooggansa paartii Bilxiginnaa godina Qeellam Wallaggaa akka ta'e maddeen sirnaan eeraniiru. Guyyaadhuma kana fulbaana 8 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Galaa Waddeessaatti qaamonni mootummaan maqaa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun bobbaasu dargaggoo Galaasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamu magaalaa Amboo keessaa qabuudhaan ganda dhaloota isaa Galaa Waddeessaatti geessuun gabaa walakkaatti rasaasaan tumanii ajjeesanii jiru. Guyyaadhuma kana Galaa Waddeessaatti dargaggoo umurii 17 Incaalaa Taayyee Ajjamaa kan jedhamus rasaasaan ajjeesanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Jaarsoo Waamaa keessatti fulbaana 1 bara 2023 dargaggoo Danuu Malkaamuu Gammadaa ajjeesanii gatuun bineensi akka nyaatu godhanii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa ganda Birbirsa Guddaa Saabolee jedhamutti hagayya 15 bara 2023 namoota nagaa 5 qabanii harka duubatti hidhuudhaan dararaa hammaataa irraan geessisaa erga turanii booda 3 ajjeesuudhaan kanneen hafan lamaan irra miidhaa hammaataa geejjisanii jiru. Kanneen ajjeefaman kunneen Boonsaa Machii Abboosaa, Daalee Gunjoo Tufaa, Geetaachoo Gunjoo isaan kun gara jabinaan uummata fuulduratti rasaasaan tumamanii ajjeefaman. Kanneen miidhaan ulfaataan irra ga'e Jaarraa Qajeelaa Bulbulaa, Bulloo Jimaa Baalchaa kanneen jedhamanidha. Bifuma wal fakkaatuun raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fulbaana 6 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Maaruu Gombootti dargaggoota 2 maqaan isaanii Abbushee Taakkalaa Tulluu fi Salamoon Abarraa Guulii kanneen jedhaman badii malee rasaasaan tumanii ajjeesanii jiru. Kanneen ibsa kana keessatti eeruuf yaalle kunneen bakkeewwan quunnamtiin itti dalaguu fi taateewwan hojjetaman mul'atan malee gocha hammeenyummaa uummata keenya irratti godhamaa jirurraa nuusallee ta'uu hin danda'u. Sirni abdii kutatee ilmaan Oromoo lafarraa duguuguutti xiyyeeffate kun yoomillee fira Oromoo ta'uu akka hin dandeenyee fi qabsoon ofirraa calaasuun dirqii akka ta'e hubachiisuu feena. Darbees dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman sadarkaa idil addunyaatti qorannoo gochuu danda'an dhimmoota kanaaf xiyyeeffannoo kennanii akka irratti hojjetan taasisuuf Oromoon cufti dirqama isarraa eegamu akka ba'u waamicha Oromummaa dhiyeessina. Maa irratti qeerroon keenya kan duraa caalaatti jabaattanii waraana bilisummaa Oromoo faana ta'uudhaan bifa eeggannoo jabaan guutameen sochii diinaa hordofuun dirqama qabsoon isinirraa barbaadu akka kennitan gadi fageenyaan isin hubachiisna. Qeerroowwan keenya bakkeewwan Oromiyaa cufa keessatti eenyummaa isaaniif walabummaa Oromiyaatiif aarsaa baasaa jiran fakkeenya godhataa kaayyoo isaan irratti kufan galmaan ga'uuf xiyyeeffannaa jabaadhaan akka hojjennu dhaammanna. Uummati Oromoo abbaan qabsoo kanaas kan duraanirraa daran dammaquudhaan murna maqaa Oromoo himataa Oromoo lafarraa fixaa jiru kana ofirraa kaasuuf qindoominaan akka hojjetu waamicha goona jedheera. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa isaa guyyaa kaleessaa fulbaana 10 bara 2023 baaseen.
Kaaba Oromiyaa Walloo Kamisee fi Harargee Lixaa Cirootti waraanni Bilxiginnaa hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkamuun hidhamanii dararamuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo Kamisee magaalaa Kamiseetti waraanni Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun namoota nagaa hedduu jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 8 bara 2023 magaalaa Kamiseetti namoota nagaa ukkaamsuun hidhuun isaanii barameera. Warra hidhaman keessaa kan maqaa arganne Sa'iid Aliyyi, Suwaayilii fi Hasan kanneen jedhamanidha. Godina Walloo Kamisee kana keessatti haleellaan karaa humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu hammaachuu isaa maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun hidhaan kun jabaatee itti fufuudhaan godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo fi gandoota aanattii keessaa namoota nagaa jumlaan hidhamaa jiraachuu maddeen himan. Namoota hidhamanii dararamaa jiran keessaa kan maqaa arganne Abraahim Jamaal, Musaa Mahammad, Diinee Mahammad, Ibroo Abdallaa, Haaruun Aliyyee, Biraanuu Yawaannee, Abdurramaan Ussoo, Abbittii Geetuu, Musee Usmaan, Firoomsaa Adam, Shamsuu Adam, Diinee Jamaal, Adinaan Yusuf, Faamii Abrahaam, Ahmad Idris, Toomaas Bahaaruu, Abdurramaan Hasan, Maadii Yuyyoo, Abdallaa Bakaree, Haaloo Ushee, Aliyyii Abdullaa, Abdurramaan Ahmad, Nuraddiin Ahmad, Daawud Muusaa, Dinnee Umar, Jawaar Ibroo Umaree, Ramadaan Ahmad, Yusufee, Muhammad Iftuu Bakaree, Naadii Mahammad, Leencoo Abrahaamii fi Qaasim Abdallaa kanneen jedhamanidha. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.